kabajamaa qabuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa hangafoota dursuudhaan oduu isin nageessifnaa kan isin wajjin turan falmataa roorroo gara MW'tiin. Godina Baalee istaadiyoomii madda walaabuu guyyaa boruu seenaan addaa galmaa'uun isaa waan hin oolle jechuudhaan jiraattonni godinichaa biyyoota adda addaa keessa jiran ergaalee isaanii gara madda walaabuu miidiyaatti dabarfatanii jiran. Eebba kitaabaa irratti sababeeffachuudhaan aalimman gurguddoon kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa gara godina Baaleetti kan hirmaatan guyyaa har'aa guyyaa boruu seenaan addaa akka galmaa'u wal nun gaafachiisu jechuudhaan jiraattonni godinichaa ergaalee isaanii kallattiilee adda addaatiin ibsachaa jiru. Ustaaza jabaa fi cimaa bara kanaa ta'uudhaan dargaggeessi lafa dhufaa jiru qilleensa Nasrii Bubbisee Ibsaa Hasan guyyaa har'aa ustaaza munaashida guddaa kan ta'e injiinar Abdurrahman wajjin gara godina Baalee magaalaa Roobeetti imalanii jiran. Simannaan addaa haala addaatiin simannaan qeerroo magaalaa Roobee haala addaatiin isaanii godheen kan galateeffatan obbo Ibsaa Hasan yookaan aalimni guddaan obboleessa keenya Ibsaa Hasanidha. Kanumaan osoo jiru borseenaan hojjetamuun isaa waan hin oolle guyyaan boruu Roobee istaadiyoomiin Roobee Baalee magaalaa Roobeetti argamu madda walaabuu bakka ulamaa'onnii fi hayyoonni biyya keessaa fi biyya garaagaraa hedduun irratti argamanitti haala ho'aa fi bifa adda ta'een kitaabonni 4 guyyaa tokkotti eebbifamuudhaan seenaan addaa akka biyyattiitti ni galmaa jedhamee jira. Kun immoo kaleessa tooftaa qabsoo Oromoo keessatti qoonni abboonni keenya lafa nuu kaawwan ilmaan isaanii guyyaa tokkotti kitaaba 4 eebbisiisuun gamnummaa fi hayyummaa Oromoota siikoo mandoof waaqni kenne keessaa isaan gafaat jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarfatanis dhalattootuma godinichaati. Kuni kanumaan osoo jiru guyyaa boruu sagantaa eebba kitaabaa irratti kan argaman ustaaza keenya guddaa Sheikh Abdurrahman akkasuma aalima guddaa ammantanatti Oromoo fi Oromiyaa keessa deemuudhaan daawwaa guddaa gochuudhaan kan beekamtii guddaa qaban ustaaz keenya Sheikh Amin Ibroos irratti kan argamu ta'uu isaa maddeen ni raggaasanii. Sagantaa kanarratti eebba kitaaba 4 beekumsa shari'aa jechuu fi guyyaa gaafa 30 bara 2015 sa'aatii 2:30 irraa eegalee magaalaa Roobee istaadiyoomii madda walaabuu keessatti bakka hayyoonni gurguddoon hedduun itti argamanitti fedhii rabbiitiin eebbifama jedhamee jira. Haaluma kanaan kitaabichi ajandaalee gurguddoo kan of keessatti hammate adaba qaroomina islaamaa sona hawaasummaa beekumsa shari'aa kan jedhan mata dureelee kitaabichaa eeran keessaa isaan hangafaati. Barreessaan kitaabichaa dargaggeessa lafa dhufaa jiru dhalatamaa magaalaa Roobee kan ta'e Abdul Naasir Abdii Hasanidha. Daa'ii abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ta'e dargaggeessi lafa dhufaa jiru kun yeroo takkatti kitaaba 4 eebbisiisuudhaan riikaardii Oromiyaa keessatti hin galmeessisee jira jechuudhaan namoonni adda addaa fi keessa beektonnis ibsanii jiran. Keessaayyuu adaba qaroomina islaamaa sona hawaasummaa beekumsa shari'aa kan jedhuu fi tooftaalee islaamummaan kallattii biyya san keessatti dinagdeedhaan hawaasummaadhaan hojjechaa turanii fi hojjechaa jiran gadi fageenyaan kan dheeru ta'uun oolu kan jedhanis namoota hedduudha. Walumaa galatti guyyaa boruu istaadiyoomii seena qabeessaa fi maqaa guddaa kan qabu maqaa jaalatamaa fi kabajaa ilmaan siikoo mandoo akkasuma akka Oromoo fi Oromiyaatti maqaa guddaa kan ta'e istaadiyoomii madda walaabuutti ganama sa'aatii 2 cinaarraa jalqabee sagantaan akka saaqamus maddeen raggaasaa jiran. Qophii kanarratti hirmaachuudhaan qeerroon godina Baalee magaalaa fi aanaalee adda addaa irraa gara magaalaa Roobee imalaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa irra deddeebi'uudhaan ibsaa jiran. Haaluma kanaan beekamtii guddaa kan qaban qeerroon magaalaa Roobee Dalloo Mannaa Geenneer Dambal Ali Agaarfaa fi akkasuma qeerroon Sinaanaa kallattiidhaan sagantaa kanarratti akka hirmaatan yaamichi guddaan irra deddeebi'uudhaan godhames jira. Marigaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasaa kallattii gara madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirruudhaan qopheessaa sagantichaa falmataa roorooti. Haluma wal fakkaatuun sagantaan qophii daawwaa yeroo ammaa kanatti Dr. Muhammad Kamal Tilmoo ofishaaliin kan gaggeeffamaa jiru. Jilli kun torban diidaa jechuudhaan godina Arsii keessatti Arsii lixaa keessatti
sochiilee ajaa'ibsiisoo hojjechuudhaan hawaasa dammaqsuudhaan karaa amantii isaaniitiin eenyummaa isaanii akka jabeeffatan kallattiin kaa'amaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Dr. Muhammad Kamal Tilmo official gara peejii isaaniitiin yeroo ibsanitti roobee arsii keessatti hawaasni haala addaatiin isaan simachuun gammachuun guddaan kan isaanitti dhagame ta'uu raggaasanii jiran. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti hawaasi keenya gama dinagdeetiin barnootaan siyaasaan olaantummaa irraa fudhatamaa ture sirnoota darban keessatti amman tanatti mootu tokkummaa keenya jabeessuudhaan hawaasa keenya qeesaa irratti abbaa amantaa abbaa barnootaa fi dinagdee akka ta'u utubuun barbaachisaa kan jedhanis namoota hedduudha. Marregaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasaa kallattii gara maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirudha. Ani qopheessaan sagantichaa falmataa roorrotti warra nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa wayyoomaa isiniin jecha odeessaalee keenyarraa osoo hin xumuriin duratti kallattiidhaan walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. dhaamsa amantiiti dhaamsa dabarsaa warri sagalee kana asirraan dhaga'uu jirtan hundi keessan dhiirri dubartii namni waa qabu kan qabni ishee namni hundi affeeramtanii jirtu keessumoota keenya cinaanuu dhaabadhaa waliin haa hirmaannu guddina diinaati diinaa rabbii jala haa dhaabannu isiniin jedha warri sagantaa kana simachuudhaaf haala gaariidhaan ijoolleen qeerroon dargaggoon ijoolleen baalee ijoolleen oromiyaa sagantaa kana ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha guyyaa borummoo inshaallah yeroodhaan isteediyeemitti wal agarraa jechuudha. Jabaadha naamusa gaariidhaan akkaataa namni irraa barachuu danda'uun sagantaan haa geggeeffamu ulfaadhaa. Allahu akbar. Ustaaz Ibsaa fi Injiinar Abdurrahmaan waan isin dhagahame waan jettan yaada keessan dhaamsi kun dhaamsa nama hedduu bira dargaa waan ta'eef. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra as jiruu fi addunyaanillee jenna salaamtaa tana. الردي بودانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجال جيا رمضان خيسا جرا. الرجال يرودا يرو دعاي نمالنا كان قبلمتو. خنم نندي سومنا فاني كابو. باتيسان خيسا جرا. أما اللي روميا خيسا بك قلبين تينيا لنا كان سي جالتو. خن نتلي نسان جالن نسان اللي نجالتان جرا. سونيس بالي. magaalaa roobee jirra. Sababni isaatis obboleessa keenyaatu eebba kitaabaa qaba. Obboleessa keenya kun kitaabota baay'ee barreessaa ture. Finfinneetti illee yeroo hedduu kitaabota isaanii kan adda addaa eebba isaanii irratti argamaa ture. Dhaloonni keenya irra hedduun isaanii waa barreessuu irratti dhiyeenya kana kunoo tokko tokko akka boqqolloo keessaa ashiittee sabaala kana boqqolloon beekaninsaa. Akkasii akka boqqolloo amma keessaa takka takka ashiitteetti nam tokko tokko akkana nu as baboo jiru harku jirra. Dur ilmi namaa akkaataa isaatti dursoo dhaga'uu eegala ilmi namaa dhaga'uu eegala. Amma keenyaaf daa'imman yeroo dhalatan afaan Oromoo hin beekan akkasii haati Oromoo ta'ee abbaan Oromoo ta'ee afaan hin beeku. Ni dhaggeeffata dura. Dhagahee achooda dubbachuu eegala. Ni dubbata boodarra mana barnootaa geessiteet barsiisuu eegalta. Oggaa barate booda qubeedhaas baratee waa hunda takka takkaan baratee oggaa barate booda maal eegala? Dubbisuu eegala. Irreedduun keenya hawaasni keessaa afaan kana dubbatu isteeppii kamirra jirra yoo jette isteeppii irraa dhumaatii isaa fetu oggaa dubbisu namni hedduu oggaa waa dubbisuu eegalee itti aansee isteeppiin irraa dhumaata inni fidu maali? Barreessuudha. Ni dubbisa achi booda ni barreessa jechuudha. Isteeppii afran kanaa jira. Isteeppii afran kana keessaa uummanni keenya sadarkaa kamirra jira. Bakki amma nuti jirru eessa? Isteeppii nuti irra jirru eessa jennee oggaa laalee isteeppii dhaggeeffatu san bira kunneetti isteeppii dubbachuu irra jira. Irreedduun nama keenyaa ni dubbata. Isteeppii dubbisuu gahee uummanni keenya itti olaalte kitaaba gaazexaa dila addunyaan dubbistu kana. Dila hawaasni addunyaa kitaaba maaliin siima miiliyoona 130 olii jira addunyaa irra kitaabni. Kitaaba miiliyoona 130 oli. Ilawaan jedha asirratti Abdurrahmaan kitaabni addunyaa irra jiru kun osoo walitti tuulame hanga baatii samii keessaa gahee achii gad deebi'uu danda'a jedha. Abdunaasir hedduu kitaaba dubbisaa. Inni Abdunaasir nu keessa
dhaggeeffatus biraas kutees dubbisuu biraas kutee barreessuu irra gahee jira. Nu keessaa xiqqishoo akka boqqolloo keessaa ashiittee wanni hin jeeftanaaf jechuudha. Akka jecha isaa irraan isinii deebi'a. Osoo kitaabni addunyaarra barreessa miliyoona 130 kun walirratti tuulanii ji'a bira gahee achirraa yoo sirra gajji gagaa kara jalaa dheetu siif beeka. Nuti warra jalaa dheessu moo warra isa qabatu hin beekne sadarkaa kanarra jirti addunyaan. Addunyaan hedduu waa dubbisuudhaan biyyi sadarkaa takaffaarra jirtu akka addunyaatti Hindiidha. Biyyi Hindiidha hedduu waa dubbisti akka addunyaatti. Waa dubbisuu san maal isaanii goote yoo jette nama biiliyeenaa fi cinaa oli Hindiin. Nama biiliyoona takkaaf cinaa oli. Isin Itoophiyaan amma uummannutti heddummaate nama miliyoona takkaaf himi. Miliyoona 120 jirraame. Isaan biiliyoona takka heddumminni isaanii dhiiroo wal nyaatan moo maal nyaatan jettee ajaa'ibda. Riskii rabbii sana rabbiin nama jiraachisa nama. Wal nyaatan moo dhiisi chaayinaa sadarkaa takkaffaarra jira isaan lammaffaarra jiran akka addunyaatti heddummina namataati. Akkasii hojii Hindiin lafuma isaanii sanirraa qamadii oomishtee istaayila wooma dubbisuudhaan jechuudha. Qamadii biyya hawaasa isaanii quubsitee ekspoortii godhaa jirti. Hojjetaa teeknikaa hawaan adda addaa hojjetu koompitara YouTube kana yoo seente barnoota adda addaa kan addunyaa tana waa barsiisuu irra namni gattaa eenyu Hindiidha. Akka addunyaatti hatta hanga barsiisota irra gaxaana hanga barsiisota ga'utti addunyaan guutuun Hindiirraa raabsattee fudhatti. Namni waan beeyne hawaan dubbisne hin jiru Hindii keessa. Isummaan sanuu waggatti ani ji'atti sa'a meeqa dubbisti jaanni beektaa? Ji'atti sa'a 10 dubbisti jaan. Sa'aan ji'a tokko keessatti isiin dubbisti yoo walirratti tulleef sa'a 10. Sa'aadhaan waggaa deebisne jechuudha. Sa'a 10 nam dubbisee jechuun hedduu waan guddaadha garuu waggaa laalle sunummaa nu gahaa miti. Haa ta'u amma ati ji'atti isaan sa'a 10 dubbisan ati ji'a sa'a meeqa dubbista haa jennu. Osoo gaafanne barattoota keenyaa fi nama keenya kan jiru kana hunda osoo gaafanne ati mee bara kana keessa kitaaba meeqa dubbiste osoo jenneeni meef gaafadhaa mee ani isin gaafadhu niin beeka deebisaan harkadha. Dhiyoo tana Shaashamannetti niin gaafadhe hawaasa guutuu ta'u. Boo kitaaba meeqa dubbistan isin jeetiin gaafadhe. Mee namni kitaaba bara kana keessa tokko fixe ol harka baasaa jennaaniin Shaashamannee miti asallatti. Addaraasha afaan gubbaa guutuu keessa kitaaba mee Sheexaayir Galatoo Xaayir kitaaba hedduu barreessaa ture barreessaadha. Mee namni kitaaba isaa guyyaa tokko kitaaba inni barreesse fixe jedhu harka baasaa jennaan nama 4 baase. Wanni nuti dubbachuu irra jirra malee sadarkaa barreessuu irra hin geenye wanni hin jooftanaaf. Namni immoo nama tahee jabaa tahee ol ba'uu kan danda'u gaafa dubbise. Waggaa dubbiste maal taate gara barreessuutti illee ceetaa tokko tokko nu keessaa ishiitee obboleessa keenyaatti illee kunoo sadarkaa dubbisuu irra illee gahee jira. Sadarkaa barreessuu irra illee gahee jira. Kanammoo jabeessuun gahee keenya dha. Magaalaa Finfinnee tana keessatti gaazexaa meeqa abbaa itti osoo ilaalte uummanni guyyuu galgaluu gaazexaa barbaadee guuratee gala. Uummanni keenya hin ta'in baana beeka. Afaan Oromoo tokko gaafa dura Oromiyaan shoshoruuf kootu eegalaniit namumarraa bitu dhabanii firaadisan. Kitaaba afaan Oromoo maxxansanii namumarraa bitu dhabanii firaadisan. Abdunaasir hanga barreessa kan ammoo doon boru istaadiyeema guutuu mee namni kitaaba Abdunaasir hedduu barreessaa ture. Namni dubbisee jira ajee osoo hin gaafadhanii dhabata. Kanaaf hedduu sadarkaa dhaggeeffatuu fi sadarkaa dubbatuu irra jirra. Sadarkaa dubbisuu irra hin geenye. Sadarkaa dubbisuu bira kunnee ganaa ijoollee sadarkaa barreessuutiitu nu hafa. Hanga barreessuu irra geenyu immoo namaa miti nuti. Maal jechuun nama ta'uu hin dandeenyu. Rabbiin uummata iqraa ijoollee teenya rabbiin uummata iqraa nu godhee miti. Uummata dubbisaa. Rabbi warra dubbisaa jee ajajiruti. Warra dhaggeeffatuuti miti. Kanaaf steeppii sanitti ce'uun nurraa jiraatu isiniin jechuun barbaada. Baay'ee galatooma ulfaadhaa. Mee inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة درس ربي قالت فنا الحمد لله رب العالمين. لما فايسين قالت فنا وري ثقنتا سمنا كان قبيستني ساعتي رمضان كان كيسيرو دبي كان أسيكاتني روبين كيسا كيلومتري توكو كسوا لما أنت هباتني نسمتن ربي سنها قالت فتو
qeerroo magaalaa Roobeetii fi akkasuma sheekonni manguddoonni as keessa jirtan hundi keessanuu akka sadarkaa keessaniitiin akkasuma xullaabni hundi keessan galatooma Rabbi isin haa galateeffatu. Guyyaan borii guyyaa sagantaa osoo hin taane guyyaa seenaati. Baale keessatti istaadiyeemii irratti sagantaan da'waa qophaa'uun hedduun baramne. Jalqabaaf waggaa jaha dura Baale irratti sagantaa da'waa kan qopheesse saahiba kiyya Kamaal Hebbooti. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Waggaa jaha dura sagantaa achitti qopheessine. Waggaa jaha booda immoo tadheen gaddaa baatii tokko dura asitti qophaa'isanii. Sadaffaan immoo isii tana jechuudha. Akkuma Baaleetittu. Istaadiyeemitti waan birootu qophaa'a biyya kana. Sagantaan da'waa garuu masjidaatii fi galma abbaa gadaa dhiyeenya seenee sunu gama shanja gasaga seenee achi dura masjida keessaan baane istaadiyeemitti waamuun kun hedduu ergaa hedduu of keessaa qaba. Warra masjida dhufuu rakkatu jira. Ka ergaa islaamaa dhagahuu barbaadu immoo istaadiyeemiin nama sanillee nu waama. Guyyaan borii guyyaa ofiif jettee baatu malee guyyaa namaaf jettee baatu miti. Maqaa biyyaa, maqaa Roobee, maqaa ulamaa asii, maqaa seenaa biyya kanaa Baalee seenaa waggaa dheeraa qabdu. Baalee kitaaba hedduu keessatti ulamaani waggaa 700 800 dura seenaa isii barreessan. Ka akka ulamaa Ibn Fadlullah al-Umariin laga waabee kanarraa haasaa waggaa 800 dura kitaaba barraa'e. Inni ka du'e waggaa 749 dura du'e. Laga waabee goobbarraa haasaa goobba gaasara sinaana gaabii goobbaa ni gaabii gaasaraa ni beektaniimi. Waggaa 900 dura Suuriyaatti gurguraa turte. Hagarraa gaabiin gaasaraa jira beekamaadha. Gaabii gaasaraa jennaan beekamaadha. Gaasarri waggaa 900 dura akka Ibn Fadlullah al-Umariin barreessetti وكانت غاسرة تنتج القماش والقطن وترسلها مع التجار إلى فلسطين والشام جدي بريس. غاسرة إيه مقاده وقاد كتابك وقاد بس الدرة برا. سينا وقاد بس قال درات. غاسر قطني يجوا أنا كجربي كان هداني تولشاني غابي يجوا كمان وغابي النون كان. غابي غاسرة نم بكم هاجرات تنجرا. نمني غاسرة دايتاني بيتن غابي غاسرة بكم فرداتوكو. Waggaa 900 jira gaabiin kun hagar'atti Baale keessa biyyi gaabii hojjetuun beekamtu gaasara. Gaabii gaasara beekamaadha. Achi oomishteeti ilaa sadarkaan isii fagaatee sadaqe. Falasxiinii fi Shaam dhaqee achitti gurgurteedha gaasarri. Wakasaalika eenyu agaarfaan nyaata beekamaa akka Araba biratti nyaata beekamaa malookiyaa jedhamu. Agaarfaan isa oomishuun beekamti jedha. Akkasuma damma jihaa gooroo kanarraa wayita haasa'u Ibn Fadlullah al-Umariin muka kana bocanii keessatti kinniisa keessa naqanii akka amma gaagura nu jennuun kana waggaa 900 dura kana barreessa taarika gana gahu biyya taarika fagoo qabdu jechuu islaamummaadhaan waggaa 200 mootummaa islaamaatiin mootummaa 37 bultee turte Baale waggaa 800 waggaa 900 dura jechuu shawaa itti aantee waggaa 28 booda biyyi seenaa dheeraa guddaa hagana gahu qabu ka Ibn Hajar al-Asqalaaniin abbaa buluugul maram beeytan isa fa'aa dubbata waa'ee Baale كتاب إساء الدرر الكامنة في الوفيات أعوان المئة الثامنة كتاب جدورتي موتتي يمكن سلطانتي تربان هبشا في شرق التي تقع في شرق أفريقيا جديد تدبت مملكة باله الإسلامية دبت ابن حجر الأسقلاني وكذلك ابن الإمام الطبرين كتاب ساء المنتظم كتاب يروكيس دبت مملكات تربان يمكن مو سلطانتي تربان جديد سينا إيرا وقاد إبسدد وقاكم تكوك أبدو biyyi sun har'a eessa jirti akkam jirtiini isiniin immoo wal beektanii hin beektanii guyyaan borii immoo hamma ta'e seenaa kaleessaa sanuuf dubbu wanni kaleessi dubbatamuufi namni har'a argatuufi namni kaleessa hin qabne har'a hin qabu borillee hin qabu fakkeenyaaf guyyaan maali guyyaa jum'aatiimi jum'aa ta'uu maaliin beektan waan kaleessi kamiisa ta'eefi osoo kamiisni kaleessaa isin jalaa dhukate har'a himuu hin dandeessa har'arralee dhaabbattee borsabtii dhachuu hin dandeessu akkasuma jechuun namni taarikni jala awwaalame ummata tokko osoo inni jiru osuma inni jiru osuma ruuhiin keessa yaatu boolla qottee awwaalee barbaadde taarikuma kalee jala awwaalta jedhan amma taarikan dubbadhe kana kan beeytan isin beeytanii hin beekamu biyya kanatti hin jiru awwaalame jira jechuudha kanaaf taarika kee awwaaluu jechuun sun awwaaluu jechuudha karaa gabaabatti taarikni kaleessaa eessa akka turte har'a Baaleen sun eessa jirti boru wallaalla wassalaamu alaikum warahmatullah galgala irratti immoo hajji torofaa galgala irratti dhaqqabu yoo rabbi jedhee jara muslimanna inshallah warri amma dhufe kun ganama sa'aatii lamatti asumatti akka waliin nu qabu baanu amiir siin warri amma dhufe kun ganama illee akkaduma haaluma kana nama baay'isnu kana caala gahaadha kun bakka bu'aa dargaggoota roobee waan ta'eef numatti gabaabsina ganama inshallah asitti wala garraa amma keessumoon illee haa boqotanii ulfaadhaa galatooma
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiraattota magaalaa Roobeef naannawa isheedha. Akkuma beekamu Ramadaanni waggaa 1444 erga jalqabamee guyyoota qubaan lakkaa'aman xumurree jirra. Maarreegaa akkuma bara darbee seenaa addaa gonfannee magaalaa gaarii ta'uu dhugoomsine Baalee Roobeedha. Sagantaa iftara guddicha magaalaa Roobeetti looding jenneerra. Yeroo dhiyootti sagantaa addaa qophaa'uuf deemaa jira. Maarreegaa bara darbe keessa seenaa addaa dalaguudhaan hawaasni magaalaa Roobeef hawaasni godina Baalee wal wajjin ta'iinsaan qophii addaa qopheessuudhaan fakkeenyummaa isaanii gonfachuun isaanii ni yaadatama. Sagantaa sanarra daadhiileen gurguddoon kan akka Sheekh Abdulsalaam Daawwaa irratti argamuudhaan ergaalee gurguddaa kan dabarfatanii fi sagantaan kun itti fufiinsaan bara baratti akka darbu dubbachaa turan. Maarreegaa Roobee looding yeroo dhiyootti sagantaa kana kallattiidhaan qophii addaan baafnee hanga simbiraan geennutti ammaaf qophaa'aan ergaa keenyadha. Odeeffannoo dabalataaf Dr. Mahmud Sheikh Kadir lakkoofsa bilbilaa 2549 irraan isinii deebina. Dr. Mahmud Sheikh Kadir lakkoofsa bilbilaa 2549 Haaluma kanaan leenjistoota maashal artiitiin kan dabalame sagantaan kun Coach Husni Muhammad akkasuma Imaamuddin Said hundi isaanii kan keessatti argamanidha. Dhalattoonni godinichaa fi jiraattonni magaalaa Roobee idila addunyaa diiyaaspooras dabalachee kanneen biyya keessa jirtan qophiin kun miidhaguudhaaf dirqamni dhalootaa barbaachisaadha. Maarreegaa sagantaa akkasii kanarratti hirmaattanii ga'ee keessan akka bayatan yaamichi isiniif goone jirra. Itti qophaa'aa itti yaadaan dirqama dhalootaadhaaf ergaa dabarfamudha. Itti qophaa'aa itti yaadaan dhalootaadhaatiif ergaa jajjabadha. Sagantaa iftara guddicha magaalaa Roobee Baaleetti yeroo dhiyootti wal arguuf jirra. Yeroo dhiyootti qophaa'aa jecha ergaa keenya dabarfanna.